كانوا وجهنا زو ها؟ كانوا وجهنا زو والله إسي وانا قاوتين أنا اتمار ها؟ مجاي وانا قاوتين اتمار ما سقافت ها؟ ما سقافت لا ما يرى ولد لنا نيتين أما لقي فرقة نعم شيطان مولي أوف أيوه كولي أرسو أمونام أيوه وام فيت اللي هو سكوتي جرات هجيك توقف أنا اللي قالتهم جتشو قبل اللي سلا كقالتك يا ركو قبل مش أيون تون اللي ركو كيس تفتن بيت اللي أيوه ما تصير في شيء دي أنا مو كواجب ما بجال الله سيك أو جت بريك يا جرنا جه باسي أيوه كان أفونا لله إنجتي والكايتي تيجي جارتي تنتهي رأسي باسي أجيك يا بغمتي شيء كلامي خلاص وني قول نجرو جارتي تنتهي رأسي باسي إسيرا ولي أرارما أفونا لله إسين للا موسين تطو كنو إسين تنا هذا باسي كنو إيه سيافو جرتي كنو وان في تلو جتني جراتي إسيرا أكاسي أفونا لله تجيجي ما تجيجي دم ما والله بال لا كوت ما لا بربي لا كوت أي كوت بوك أي سي كوت أبو كنري كوسين أبو ربي كنري كنري مالي أبدي كنري لا كوي كسي كوي 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 كوت سينجنا جرام مال مالين كوت هاي مال مال هاي مالو نيستو مال أتقول هاي مال تايسا لا قلت ربي لا مال تايسا والله بالله لا كوت والله بالله لا أبدا أبو قلت ربي كوي مال تايسا كوي والله بالله فيرو أبو نامي جارتي أوفيستا يا أخي كوي أبو مين واتي كوي أبو مال تايسا مال مال تايسا هاي مال تايسا جالت ودنا نرسل أنجتو خلا جارتو النار سنجرة مال تايسا لا إن بربا خلا إيش يقول أرنو فيرو كيف أما باتيبا ها ما ترى ما تنسى باتيبا رم قتاي كوي تمام كوي إنديبا لا إنديبا كوي ما أنسبك وإنديبا تبا لا إنديبا والله كونوا قبض ست بيجي يا أخي إنديبا كتا أبو ربي سو لا إيش كوي أبو كوي أبو كتا أجي قتاي أبو قتاي أو قتاي سنجاي ربي سو أبو كتا رنو كو جاتي تنتيمو أبو ربي سو كتا كي ما جاتي تنتيمو لا والله في أبو ما تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تاورتو كينيا وندي كيسنو بغانا غان وجراتن سنين جنن فيديو اجابا قبل ديسني يا ديجرا فيديو كم مال يچو ني دنديسن كبجمتو تاورتو كينيا واني فيديو كان لو سوسين هيمور ابا ديرانتو لمالي في هانغا دوما يولانتن فيديو كان راك كمدن ابدي غدا قبا تون جارتي حجيتي كونمو افيدا حجي بك كانت وام دينا كبجمتو تاورتو كينيا كوجنتو تورتو كينيا ما غايو سيني هيمنچارا حجين انغدا جارتين تنديتا هيدا جيرتو سون اي الراباو سو ديمنن اكتي مندم ارغتني جيرتن اكا اجائبا كان مندم كوجنتو تورتو كينيا كانا جيچال دوا يادي mucayyoo wayii fidadhee jaartiin tantee kun hidhaarraa baateerti manallee qopheessii maal maal jedhaani mee waan inni naan jedhu laallachaa dhugaa dubbachuudhaaf piraankii ajaa'ibaa irra piraankii addaa irra dalagaa wama inni naan jedhu wama inni ta'u inni laala kabajamtoota hortoo keenya akkas isin jedha kabajamtoota hortoo keenya dura dursoo amma maal jedhaani caaltuudhaan wal isin araarsaa koottuu jedhaan jechaadha caaltuudhaan wal isin araarsaa hajjiyyee maalidha bakka caaltuun tole jettee jirti isii amansiisee jira bakka koottuu maal maal jedhee waamachaadha yoo waamu isiin ammoo akkanumatti eetti inni yoo dhufe waan fedhe haasofsiisee ka'e dhumarratti jaartiin tantee hidhaarraa baateertii jedhaani mee waan inni naan jedhu laalla hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaa isin jedha. ماشي صلاة تك
Kabajamtoota hordoftoota keenyaatti bilbilee jira. Dhufaa jira balbala guutuu banaa gooneerra nu hordofa. Alhamdulillah. Seen abanaa jirti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Gachuuf balbalsan. Keessummaa ni jirta? Rakkoon jiru koota. Koos waan ta'e. Dhiis laa dubbisanii dhiis. Maal? Taa akkana waan. Dhiis kana amma. Laa argineeti gattaa. Eenyusa? Nama booda onnaa itti haadha. Akkamati? Nagaa alhamdulillah. Maa turtire? Akii hin qorrallee beeta. Eeyyama? Hirribarra jirallee hirrumaa ka'u jibbeeta. Bakka amma si amansiise beektaa? Caaltumu. Yaa miraas. Laa dhageeffadhu koo. Waadaa na seensiste malee. Waadaa kam. Bakka lamuun hin tuttuumire. Hin tuttuumire lamuun. Akkam. Yaani lamuun jettu birrii naa kenni maal hin jettuun jecha. Maa birrii naa kenni akii durallee yeroo hojii hin qabne amma hojii barbaadadhee seenaa jedheeni dhaheen gaddayyuu. Amallee. Kalee mana namaatti dhaqee akkasitti miila jigee. Mana dhufa innaan diddee mana namaa naa qatartee mana namaa san dhaqee akkasitti waa meeqa jedheeni waa meeqa miila dhungadhee akkasitti diddee na biraan deemne deengad. Yaani amma jechi yaani atamma dhibbaa itti raramu feetaa miree. An dhibbaa itti raramu fedhe. Maa wanni yaani si dabalee si rakkisaa maali? Isimaa san wanni rakkisaa maali? Itti raramu fi miidhi? Kalas tamaam jetteerti amma caaltuun bakka rakkoon hin jiru jaarsa kiyya duraaniiti. Atamma keef keessumaa biroo maal bitin haasuf tare? Rakkoon jirtu adiidha dhiisimu jettiin qoositti maati akkasitti miila kiyya naa arraabu jetteerti. Keef? Miila jala isii karaarra deemtee dhufti. Miila jala osoo takka nabbisiin guutuu waliin geettachaa jaalala isii qabdu dhugaa ta'uu taaraa miila isiin hin dhiqatin arraabuun akka naa ibsu jetteerti. Laakkan bookaan amma anamma qalbii irra jiru abdi. Hin beektu? Atamman qala darta. Qalbii miti. Wallaa atama dhageeffadhu qalbii irra jirta. Qalbii akkana jechuun kun amma qalbiidha. Namni ani wanni siin jedhee fi nama biraallee ka waliin araarsiin jedhuun dhabeetii miti biyya kana keessa namni akkuma jiru ni beekta. Ollallee hiriyyaallee waa hunda keessallee ni beekta. Kanaaf jedhee yeroo hunda si rakkisaara malee waan biraatiif garuu yoo amma osoo anummaanuu gad jedhee arraaba jedhaatu na dhiifta amma billaalee. Ani siddiisan gaa kiyya. Yookaan raabduun. Tun amma ani isima waliin marattanii waan akka dalagartan jechuudha akkasuma. Amma dhiisi kalaas tamaa. Isima sanuu akkas goosisii jedhee namni na ergaarusii jechuudha abdii akkas taanaan. Amma dhageeffadhu waa sitti maa. Maal dhageeffadhu? Na dhageeffadhu amma sitti maa. Anamma dhugaa rabbiin abbaan taami. Amma dhugaa baantaami. Amma dhugaa baantamoo kiiba. Dhugaa baantaami. An caaltu wal isi araarsuu fi miti kasi waameef. Maaliif naam tare? Jaartii tantee hidhaa baafnu jecha si waam. Maaliifi mucayyoon sun si jaalattillee namni si qabuu danda'ullee isiidha. Atillee gajjettee dalagattaa waanallee dirqama kireeffattaa hojiillee dirqama hojjechuu dandeetta. Maaliif amma bakka mucayyoon sunillee rakkatte yaani qorra sa'a kanaati mana hidhaatii sa'a akkana jira. Kanaaf bakka mucayyoon sun si galaami. Kanaaf mucayyoon suni hidhaarraa akka baatu fedha. Anamma wanni dawwalee sitti isii hidhaarraa naa baasimoo caaltu waliin na araarsiidha. Keefitti ilaala. Keefitti waan an jedhe dhiiftee waan biraatiin na dhufuuni. Kunumaanumaa jiru erga akkas ta'e maa isin naamtare telefoona maal natti maal dhageeffadhu sitti maa telefoona wanni sitti mudiduuf hin dhuftu dheessi shakkate dhugaas amma kijibaa miti amma woo ittiisan maqaa si dhahee dhuftu ittiin ammoo hedduu si jaalatti yoo ammoo ati irraa gorsi si ajjeesuu illee dandeetti yoo akkana gootu baatee jennaan si ajjeesuu dandeetti ajjii dhugaa sitti maa kanaafuu osoo isiin baatee wannaan jedhin namni biraa baasee yookaan anuu baasee timottiin tun si wannaan jedhini deemni akka waliin haa baafnu sin jechuudha. Lakkee bu'aan amma saniif hin dhumne jedhe rabbi jedhiiti. Kan maca'u waa'ee isii asuma cufama qolfee asumatti qollofe. Si galee an waa'ee isii gurraan illee dhagahuun barbaadu ijaan illee arguun barbaadu. Yoo isiin kabaa'u taate guyyaa yaa'anii biyya kana keessa itti ba'u yoo naatee bareeda. Osoo sii baasee maan naa kennita. Osoo ani sii baasee kunoo sapiraayis siin jedhe maan naan gootu. Ufumaa fuutare. Moonni ofii fuudhuun jaarti nama fuudha. Ufumaa fi guyyaa san sadii rabbii dhageeffadhu sadii rabbii fuula isii dha'e anaaf haraami abdiif halaal jedheetuma dhageeffadhu. Si'a sadii si biratti jaartiin tiyyaa dhageeffadhu.
naaf haraami abdiif halaal jedhee si asii akkas fuuladha ituma guyyoo san deemtee ni kaa'edha jechuudha. Malee fuudhuu fedhe. Maa jaartii namaa fuudhaa abdiin. Jaartii namaa hiikee ani hin barbaadu muree. Laa wanni hiituu. Dubartii laa. Maaluma si goote hidhaa taate walii hidhamtanii. Qaala hin barbaadu kaala isii ani waan hin barbaanneef. Amma mee dhageeffadhu ko. Amma galata narraa feetaan. Galata narraa feetamuun feeta. Mucattiin sun si gargaarti illee warabboo maal taasisa? Maal goota na gargaarti? Ani maan kunuu mucattii tana hidhaa irraa sii baasa jechuun kee kanaan barsilaa dhuftee mataa kana nama. Lakki naan baasini galatoo miti. Waa an jedhaaru caaltu na deebisi hin jedhi isii hin barbaadu isii achirraa akkana hin baafne waa meeqa balleessiti achumaatitti bakki sun ta'ee jira. Wayi meeshaa kan keeti isiin waliin jiraattee kaatee amma gabbaastee tapharaa wajjin jiraattu isiin meeshaa. Laa yeroo san akkas hin seena yeroo dura fuudhu sanii. Akkam seeti? Yeroo dura fuudhu sanii nama nagaa se'ee aarii caaltuutiif waan isitti illee waan sanitti illee seenee durallee. Caaltu walollee sababa aarii saniitiif isii aarsuudhaaf osoo keessa isiin barin osoo waata kan wannaan jedhan itti seenee akkasitti sa'a maarree ta'e lafee itti rakkatisan kan jedhan san akkasitti ta'ee jechuudha. Kanaafuu barumsa guddaa irraa baradhee jira. Anaa booda waa'ee isii akkanatti dubbatu hin barbaadu. Dandeettaa ahlan wasaalaa caaltuu yoo mana jiraatti amma as na yaami nu araarsi yoo asiin naamuu hin dandeenyu bee ol kaanee achi itti dhaqnee waa isin jettu waliin dhageeffan. Kana barbaadan. Isii takka jaarraan qabdu jecha. Sammoo. Abbo osoo rabbuun godhani osoo achittuu waan feetaa ta'anii dhaqeetu wanna asiitu ilaala. Osoo qal'attee furdoon ati beektu sun hagana deebitee jirti. Maali? Isiin. Alhamdulillah. Amma osoo baatee maaluma iddate? Eenyu ta'a. Isiin sun osoo baateetumaan hajjii jettee si jettee maal jetta? Wallaahi billahi fedha. Abboo rabbi jedhee. Wallaahi lazim hin barbaadu. Maa? Atamma dhiise caaltuu yaame kaa. Caaltuu yaame kaa deemu. Wallaahi. Hayyaa deeme. Amma waa sitti maal? Dhageeffadhu kaa. Yoo barbaade caaltuu as na yaame yookaan ammoo achi os seennee isima si afotti miila jigee dhugaa dubbachuudhaaf caaltuu ana itti balleesseera. Anatu badii qaba isiin badii akka hin qabdu. An dubartii akka caaltuu asitti illee miti osoo qiyyaama nu buute Itoophiyaatti osoo galee argadhu. Sababa isii jaartolee guutuun hiika. Kanaafuu isii waliin na deebisidha. Kala dhumataan kana malee wanni biraa wanni yeroo hundallee asitti deddeemaa wanni jiruuf kanumaaf. Mee fincaanii dhufaa mee? Fincaanii dhufaa taa'e. Caaltuu achuma yaami kottu. Mee taa argineeti caaltuu. Yaami achuma kotte. Argineetaa. wajjin haasa'u. Eenyu wajjin haasa'u. Wala isi waan gaafatee naan itti mara. Mucaa waan gaafatee itti mara. Maas gaafate? Maas gaafate? Lamaa irra wal lolanii naan jettee naan. Amma dhaggeeffadhu kwa. Nama shaytaan moo wali oofa. Ka wali araarsu ammoo nama. Waan feetillee hosi gootee jiraatte hajjii kiyya. Tokkoffaa naanillee galatoom jechuu qabdallee silaa ka galata kiyyaa rakkoo qabu. Mucayyoon tunillee rakkoo keessa tuftee beektatillee. Maaltu sirrifachiisee miti. Anammoo kawajumaaf jaalala sii qabuuf jecha birrii kiyya gar naga'ee baase. Kanaafuyyuu afoo naallaa hin jettii ol ka'itiitti jigee jaartii tantee hidhaa sii baase ajjii kiyya bagammadde. Sii galaami
Halaas wanni godhan jiru jaartii tan ta'e asii baasee isiidha. Wali araarama afoonaa illaa isiin leelamoo siin tuttu kunoo isiin tana. Hidhaa baasee. Kunoo si afoo jirti kunoo waan feetellee hojjettee ni jiraatte isiidha. Akkasii afoonaa illaa itti jigiitii mata jigii dhugadhu. Mee wallaahi bil. La koot maal abbo rabbi. La koot oi. Koot abbo oi. Si abbo gandaniis. Koot si abbo rabbi gandaniis. Gandaniis abbo maali? Abdii gandaniis. La koot kasi koot. Kootu sin jira. Maal? Maaliin? Kootu hai. Maal hai. Maal onni deestu? Maal? Achi goor hai. Maal ta'a isa? La gattaa rabbii. La maal ta'a? Itti kootu. Wallaahi billaan fedhu. La kootu. Wallaahi billaan fedhu. La abadan. Abbo gattaa rabbii. Koi maal ta'a isa? Koi. Wallaahi billaan fedhu. Abbo namni jaartii ofii jira. Koi dhaabu mee watti koi dhaabu. Maal ta'a? Maal? Maal ta'a? Maal ta'a isa? Caalti waliin naan arsinan ji maal ta'a? Jaartuu. La hin barbaadu kala isii wal irraan fedhu. Amma baatee bara. Maal tara maal ta'a isa? Baatee bara. Gattaa koi. Tamaan koi hin deeba. La hin deeba koi. Maal ansi beeku hin deebattee bahu. La hin deeba wallaahi. Kunoo qabadhu. Sitti mee jira. Yaa hin deeba gattaa abbo rabbii. Abbo rabbii so. Abbo koi. Abbo gattaa. Abbo gattaa. Abbo gattaa. O gattaa sin jira. Abbo rabbii so. Abbo gattaa ranna. O jaartii tan teemu. Abbo rabbii so gattaa ki maal. Jaartii tan teemu. Wallaahi. Abbo maal taatee ji? Koos taati. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa argitan dhugaa dubbachuudhaaf ajaa'iba taane namni sun jaartii isaa kan jedhe sun jaartii isaa wayitii yoo miti hangaatuudha dhugaa dubbachuuf isuma laaluuf akkaataa inni itti rifatu dhugaa dubbachuudhaaf wanni dheengaddan na rifaatu inni rifate argee har'a ammoo akkas jedhee jennaan waan inni ta'u argaa jirtan jechaadha waan inni akkasi dhiyeessuuf hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf ofirra fincaanoon oolna fakkaatanii dhugaa dubbachuudhaaf waatu asiin jiidha ho'i surree irratti argaa. Laa nama akkanaallee argee hin beeku waan isii akkanatti dhiyeessullee naan galle dhugaa dubbachuudhaaf. Inuman barbaadu isii argaa isiin fedhuu maal jedhee rifaatu haganaa waan akka wal godhanii nanni waan nu beenuun alatti waan biraa wal godhanii jiraachuun ooluu na yaachisaa jira kabajamtoota hordoftoota keenya garuu argitanii jirta dhugaa dubbachuudhaaf caaltuu wajjii wanna wali araarsuu wayitu hin jiru inni halkanii guyyaa waan biraatiin natti hin jiru kanaaf malee argitanii akkasii lamuu guyyaa waan jijjiiraa walitti araarsuu abadan hin araarsa jedhee hin dubbadhu illee jechaadha mee jidduudha yeroo waan gabbeessan maasiin jedha. Innama adiima qashtii wal barannaa eenyuudhaan jila dubbachuuti jiran. Asi tuqe? Kan nama tokko dinaan firaa dheera kasa. Ittuma dhiisuu diddee waan inni ta'u haala itti dhiisuu diddee. Sirmaan nama akkana kana maal jettanii kabajamtoota hordoftoota keenya. Asiin jaartiin na araarsi jedha asiin ammoo kana dalaga. Waan ajaa'ibaati kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana garuu yaanni nu isaa irratti dalaguudhaaf yaadee naa milkaa'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf haga inni sodaatu osoo mucayyoon tun baate hin gammachoo osoo hin taane gadda guddaa keessa kasee biyya kanaa iyyuu baduun oolu garanaan jaartiin na araarsedha garanaan ammoo dhalaa biraa sukkuma asumatti osoo daqiiqaa lama hin gahin jechaadha kaameraa quban qabu inni waan kaameraan jiruun se'u jechaadha kanaaf warra viidiyoo kan jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitti nu barreessaa nageenyi rabbii bakka jettan isiniif baay'atu nagaan nu turaa isiniin jenna.